walitti deebinees jirra kaleessa liikaab waancaa feetiin kaleessa ta'uunni taphataman keessaa Liverpool kaleessa egaa injifateeti kan jiru keessattuu Liverpool tapha 4-1 Burnley injifate irratti Szoboszlai dogoggorri hojjete egaa dubbii Jos kan taateedha jechuudha haala hin eegamne akkas kan inni hojjete egaa Szoboszlai akkasumas Jeremy Frimpong wal Liverpool galchanii 2-0dhaan dursaati kan turani akkasumas egaa Adam Phillips golin inni Burnley galcheerratti egaa Szoboszlai kubbaa san gara alaatti baasuu osoo danda'u haalli itti taphatan Adam Sarka fudhatee golii galcheedha of dagannaa kan immoo xiyyeeffannoo kennuu dhabuudhaan kan ta'edha jechuudha egaa keessattuu leenjisaan Burnley egaa wanta tuffiif keessaa qabudha haalli isaa sun kan jechaati turani kan alatti egaa Florian Wirtz fi akkasumas Hugo Ekitike wal Liverpooliif galchaniiti jirani egaa Liverpool taphoota 11 osoo hin injifatamin dorgommii hundaan itti fufeeti jira Arne Slot egaa gareen Arne Slot taphataanuun egaa Brighton waliin kan isaan taphatan ta'a jechuudha kanaanis wal qabatee waancaa FA marsaa afuraffaatiif egaa ramaddiin baheeti jira Liverpool taphataanuun egaa Brighton waliin kan taphatu jechuudha Stoke City Fulham waliin kan taphatu Oxford United Sunderland waliin Southampton Leicester City waliin kan isaan taphatan ta'a jechuudha Arsenal Wigan Athletics waliin kan inni taphatu Hull City Chelsea waliin ramadameeti jira Burton Albion West Ham United waliin Burnley Mansfield Town waliin kan taphatu jechuudha Norwich City West Ham waliin Port Vale immoo Bristol City waliin kan isaan taphatu jechuudha Grimsby Bay Town Wolves waliin kan isaan taphatu kilaboota Premier League kan walitti fide immoo Aston Villa fi Newcastle United kan waliin ramadaman seegaa morkii eegamudha jechuudha Manchester City kilaboota Martin Darwin Salford City fi Swindon keessaa kan injifate wajjin kan inni taphatu ta'a jechuudha Birmingham City immoo Leeds United waliin taphoota marsaa afuraffaa waancaa FA Englandin egaa kanneen taphatanidha jechuudha gara odeeffannoo Xavi Alonso wal qabateen ta'uu dabaru egaa Xavi Alonso fi Real Madrid baatii 8 booda gargar baaniiti jiru egaa Xavi Alonso Bayer Leverkusen keessatti gahumsa gaariidhaan kilabichi shaampiyoonii Bundesliga akka ta'u erga taasisanii maqaa gaarii horatanii booda egaa gara Real Madrid Carlo Ancelotti gargar bahee booda leenjisaa Real Madrid ta'uun isaanii ni yaadatama jechuudha Chega jalqabbiin isaanii egaa wanta kaayyeffatan san galmaan gahuu hin dandeenye egaa leenjisichi keessattuu taphni El Clasico waancaa mo'amtoota Spainin egaa Barcelona injifataman sun keessattuu kan dhiibbaa isaa taasisedha kanarratti immoo La Ligaanis Celta Vigo deeggartuu isaanii fuulduratti taphni injifataman akkasumas immoo qabxiidhaanis La Ligaadhaan Barcelonaan calamuun dhiibbaa kan isaan irratti taasisaatii kan jirudha akkasumas immoo qabxiileen Real Madrid qabxii gaarii baran argachuu dhabuu fi akkasumas egaa pirezidaantii kilabichaa Florentino Perez waliin walii galtee dhabuunis egaa wantoota akka sababaatti kan keessaa egaa leenjisichi baatii 18tiif kilabicha leenjisaatii turanii ga'eessa ganna 44 Xavi Alonso egaa amma immoo Alvaro Alveolaan iddoo isaa akka bu'uudha kan himame jechuudha egaa taphoota itti aanuun roobii kilabichi waancaa Coppa del Reetiin jechuudha kan itti fufuudhaan kenni taphata roobii jechuudha kanaaf leenjisi Alveolaan immoo iddoo isaanii bu'uudhaan garicha akka leenjisaniidha kan eegamu egaa taphataan ittisaa duraanii Alvaro Alveolaan egaa kanaan dura garee 2020 irraa kaasee jechuudha garee leenjisaatii kan isaan turanii ammas egaa gara garee jalqabaatti kan isaan ol guddatan ta'a jechuudha egaa Xavi Alonso kanaan dura erga kilabicha leenjisaa turanii jechuudha taphoota 34 dorgommii hundaan kilabicha leenjisaniitii jiru kanneen keessaa 24 mo'achuudhaan yaa mo'amanii 4 immoo qixaan kan isaan baanidha egaa kana wal qabatee leenjisichi hojiirraa ari'amuu isaatii wal qabatee Kylian Mbappenis yaada kenneen yeroo gabaabaa ta'us leenjisicha waliin hariiroo gaarii qabaachaa turuu fi akkasumas immoo wanta hedduu akkas irraa baratanidha kan inni dubbataa ture kanaanis egaa akka gaditti dhagameedha kan inni dubbate egaa Xavi Alonso fi kilabichi haala kanaan gargar baaniitii kan isaan jiran jechuudha gara odeeffannoo birootti dabarru odeeffannoo jijjiirraa wal qabataniin egaa Rooman Aston Villa irraa dalan maalan fudhachuudhaaf akka dhiyaatee jiru Sky Italian gabaasetti jira egaa ergisaan fudhachuu akka barbaadu fi akkasumas immoo dhaabbiidhaan carraan hanga paawundii miliyoona 21.7 hanga paawundii miliyoona 26 jijjiirraa gahuun fudhachuu akka barbaadu kan dubbatamaa jiru egaa kanan alatti immoo Conor Gallagher
fudhachuudhaaf Spurs akka barbaadaa jirudha. Keessattuu wantaan kun miidhamuudhaan baatii sadiif tapharraa ni fagaata jedhamu wal qabate kilabichi akka taphataa kana fudhachuu akka barbaadudha kan dubbatamaa jiru. West Ham immoo Lukaas Paqueta fudhachuu gadhiisuuf akka fedhii hin qabnedha kan dubbatamaa jiru. Garuu taphataan kun gara Biraazil imaluu akka barbaadudha kan dubbatamaa jiru. Akkasumas immoo odeeffannoowwan tokko Flamingo waliin dhimma dhuunfaa irratti walii galuudha kan dubbatamaa jiru. Flamingoon hanga paawundii miiliyoona 26 kafaluudhaaf egaa walii galee odeeffannoowwan jedhanis kan isaan jiranii. Egaa keessattuu Bentaan kun miidhamu wal qabatee Tottenham Spurs miidhamaan taphattoota hedduu akka dhabuudha. Keessattuu Mohamed Kudus miidhamuudhaan hanga bitooteessaatti tapharraa akka fagaatu kan himame. Brennan Johnson egaa baatii kana keessa paawundii miiliyoona 36 Crystal paawundii miiliyoona 35 jechuudha Crystal Palaceif gurguramuun ni yaadatama. Kana wal qabatee egaa Spurs ammas Lukaas taphattoota biroo bitachuu akka barbaadudha kan dubbatamaa kan jiru jechuudha. Gama biraatiin waancaa English Football League Cup yookaan League Cup egaa guyyaa boruutti keessattuu Newcastle United fi Manchester City morkiin waliin taasisan egaa kan eegamudha. Akkasumas immoo roobii Chelsea Arsenal waliin morkiin taasisanis egaa taphoota hawwiidhaan eegaman keessattuu leenjisaan Manchester City Pep Guardiola yaada kennaniin kilabiin isaanii waancaa fudhachuurra akka gareetti fooyya'insi mul'isan akka isaan gammachiisuudha kan isaan dubbatanii. Keessattuu bara darbee yeroo jalqabaatiif kilabichi egaa waggoota 4 yookaan 5 booda osoo waancaa hin fudhatiin kan inni xumureedha. Kanaaf Pep Guardiola yaada kennaniin waancaa fudhachuurra akka gareetti fooyya'uu fi gareen isaanii fooyya'insa mul'isaa jiraachuun akka isaan gammachiisuudha kan dubbatan. Newcastle United waliinis morkiin cimaan akka isaan eeggatudha Pep Guardiola kan isaan dubbatan jechuudha. Keessattuu Newcastle United daqiiqaa xumuraa irratti goolii galchuudhaaf muuxannoo qaba. Kilaba muuxannoo qabu kana waliin kan nuti taphannu. Kanaanis egaa taphoota itti aananiin tapha Newcastle United waliin taphatan kanaan of eeggannoo gochuudhaan akka taphatanii fi taphni waancaa walakkaa xumuraa waancaa Karabaa'oo kunis tapha deebi'ee osoo qabaachuu baatee tapha tokkoon xumuramee yaada jedhuudha kan kennanii. Gareen isaanii garuu fooyya'insa irra jiraachuudha Pep Guardiola yaada akeeku kan isaan kennan. Kanaaf morkiin cimaan Newcastle United waliin egaa guyyaa kan isaan eeggatudha jechuudha. Arsenaalis Chelsea waliin morkiin egaa liigaappiidhaan kan isaan taasisan kan eegamudha. Egaa walakkaa xumuraa waancaa Karabaa'ootiin jechuudha. Premier League Itoophiyaa taphoonni torbee 15ffaa kamisarraa kan eegalan itti fuudhan dorgomu. Egaa akkuma beekamu Premier League Itoophiyaa isteediyeemii Finfinnee fi akkasumas isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti dorgomaa jiraachuun isaanii yaadatamaa. Egaa taphoonni torbee 15ffaas itti fuudhaan egaa kamisarraa eegalanii hanga sanbataatti kan taphataman ta'u. Kanneen keessattuu kamisarratti taphoonni 2 kan taphatamidha. Kunis egaa Madiin Itoophiyaan Walwaaloo Adigraat Yuunivarsiitii waliin Finfinneetti kan taphatan ta'a jechuudha. Kanatti immoo Bahar Daar Maqalee Wandirtaa waliin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphoota jimaata taphatamanidha jechuudha. Kanatti egaa Shaggar Faasil waliin kan inni taphatu. Kanatti immoo Nageellee Arsii Walaayitaa Diichaa waliin morkiin taasisanis egaa taphoota eegaman keessaa egaa keessattuu taphoonni Nageellee Arsiin taphoota dhiyootiin gahumsa gaarii mul'isaa jiraachuu fi sadarkaa lamaffaatti sochii ni yaadatama. Taphoota afur walitti aansuudhaan injifachuun isaa kan yaadatamudha jechuudha. Kanatti egaa kilabichi gahumsa gaarii kanatti fufuudhaaf egaa morkiin taasisuu kan eegamudha jechuudha. Bara kana gara liigichaatti guddatee gahumsa gaariidhaan egaa sadarkaa lamaffaarratti kilaba argamudha. Kilabichi marsaa torbee 15ffaa liigichaatiinis egaa gahumsa gaarii isaa kanatti fufuudhaaf morkiin taasisuu kan eegamudha. Taphoota 14 darbe taphate keessaa 7 injifachuudhaan 4 qixaan bahee 3 mo'atamuudhaan egaa kilabichi qabxii 25 sadarkaa lamaffaarratti kan argamu. Kanatti egaa dursaa liigichaa Sidibbuna Sidaamattis qabxii 4 qofa kan caalame. Egaa Faasilis immoo qabxii 25 sadarkaa sadaffaarra jiraachuun isaa kan yaadatamudha jechuudha. Kanaaf taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 15ffaa egaa kamisarraa eegaluudhaan hanga sanbataatti itti fufuudhaan kan taphataman ni ta'u jechuudha. Gulaallee waancaa addunyaa dubartoota umurii 17 gadiitiin gareen biyyaalessa Itoophiyaa egaa Suudaan kibbaa waliin ramadameera. Egaa taphoota gulaallee lamaan dhaqaaqalaan kan inni taphatu jechuudha. Kunis egaa baatii eeblaa fi caamsaa keessa kan akka dorgomu egaa kan himame jechuudha. Kanaanis egaa biyyattiin Suudaan kibbaa waliin tapha dhaqaaqalaan gulaallee taasistu kanaan injifannaan waancaa dubartoota umurii
umrii 17 gadii kan bara 2026tiif kan isheen dabartu kan ta'u jechuudha. Gara waancaa Afrikaatti yoo dabalu egaa waancaan Afrikaa taphoota walakkaa xumuraa arganiiru. Taphoota walakkaa xumuraa waancaa Afrikaatiin egaa keessattuu biyyoota jajjaboo Afrikaatti kan walitti dhufanii keessattuu egaa taphni Senegaal Egypt waliin walitti fidee keessattuu Sadio Maanii fi Mohamed Salah kan waliin itti deebi'anii walitti dhufanii jechuudha. Waliif faallaa ta'uudhaan kan taphatanidha. Egaa taphattoonni kunneen lamaan kanaan dura Liverpool keessatti kan waliin taphachaa turanii amma immoo waliif faallaa ta'uudhaan kan taphatanidha. Egaa waancaan Afrikaa keessattuu shaampiyooniin Afrikaa yeroo turbaa Egypt akkasumas shaampiyooniin 2013 Naayijeeriyaan shaampiyooniin 2021 Senegaal fi akkasumas qopheessituun sirnichaa Morokkoon egaa taphoota walitti fideedha. Egaa murkii waliin taasisan kan eegamudha. Egaa roobii Senegaal Egypt waliin ni taphatti akkasumas Naayijeeriyaan Morokkoo waliin kan isaan taphatan ta'a jechuudha. Keessattuu egaa biyyoonni Afrikaa kunneen keessaa eenyutu waancaa Afrikaa kanaaf egaa tapha xumuraatiif gahee waancas fudhata kan jedhu kan eegamudha. Egaa Naayijeeriyaan yeroo afuraffaaf shaampiyoonni ta'uudhaaf murkii taasistudha. Egaa kanan dura waancaa Afrikaa 20 darbe keessaa 17 egaa biyyattiin walakkaa xumuraati yeroo 17ffaaf walakkaa xumuraatiif kan geettidha. Morokkoon egaa bara 1976 shaampiyoonii kan taatedha. Ergasiis immoo egaa waggoota 50 keessatti waancaa kana fudhachuudhaaf kan murkachaa jirtudha. Qopheessituu sirnichaatis egaa yeroo jaffaaf walakkaa xumuraatiif biyya geettidha. Kanaaf egaa murkiin biyyattiinis egaa deeggartoota ishee fuulduratti akkasumas waancaa Afrikaa ofii isheetii qopheessite kana fudhachuudhaaf taasistu kan eegamudha. Egaa biyyoonni kunneen lamaan Morokkoo fi Naayijeeriyaan jechuudha waggoota 22 keessatti yeroo jalqabaatiif waliin kan taphatanidha. Bara 2004 murkii waliin taasaniin egaa Naayijeeriyaatu kan injifate 4-1 Naayijeeriyaan injifatteeti kan turte. Egaa biyyoonni kunneen lamaan murkiin waliin taasisan kan eegamudha jechuudha. Egaa waancaa Afrikaa kanarratti keessattuu bara kana leenjitoonni biyyoota Afrikaa lammiileen Afrikaa ta'an jechuudha kan gareewwan kanneen leenjisuudhaan egaa walakkaa xumuraatiif akka gaangadhinidha. Egaa leenjitoonni biyya keessaa leenjitoonni Afrikaa jechuudha waancaa Afrikaa irratti egaa ga'umsa gaariidhaan biyyoota isaanii waa'ee waliin waancaa fudhachuudhaaf egaa murkii taasifamaa jirudha. Kanaaf egaa kunis akka wanta galtee guddaa tokkooti waancaa Afrikaa irratti kan inni mul'atu jechuudha. Waancaa Afrikaa kanaan leenjitoota Afrikaa kanneen keessaa kamtu biyya isaanii marsaatti aanuun gahaa kan jedhu kan eegamudha jechuudha. Isaan booda walitti deemna.